Abbaan ilma ofii sirbi ilmaa san keessaa immoo ilma kee qaba ka ga'uun beeytaati. Sirba kana yeroo durumarra istiidiyoo seenu hagana deema jedhee yaadne malee akka inni sadarkaa guddaa deemuun beeka. Sababnis amma sirboonni jiran wal fafakkaatoodha yookiin riitimii tokko ta'uu danda'anii gurri uummataa immoo waan haaraa barbaada. Aadaan Oromoo kun guddinaalee akkuma bal'inaa fi baay'ina uummataatii fi bal'ina lafaa qabutti aadaa baay'ee qaba. Waan haaraa yoo fidde waan dhama qabu walaloo isaa yeedaloon isaa yeroo bareedaa ta'e uummata biratti fudhataman argata. Isa san ta'uuf garuu baasii guddaa si baasisiisa. Ani waan ammatti jetteef kiliippii isaa argiteerta piroodakshinii 3 waraabee waan kwaalitii qabu. Isa kanaaf miliyoona 1.2 itti baase. Gaafa kana baasu uummanni kiyya nan gatu waan bareeda dalagaa uummannis dhaggeeffachuu baatu seenaaf dhaloota dhufuuf hin ta'a jedheetiin hin dalage. Kanaafuu immoo nuti wallistoonni uummanni waan bareedaa dalagne yeroo uummanni akkanatti nu simatu hojii lammataatiif nu kakkaasaa jechuudha. Sirba kana keessatti bu'aa bahii jechuun walaloo feedaloo nama waliin dalagne addunyaa jedhama mucaa jabaa lafaa dhufu isa dalagee deebi'eetiin immoo haala waraabbii isaa Finfinnee keessatti shubbistoota ijoollee sabbataa baandii Aleeks guruupii ijoollee Aleeks jira Alamaayyoo jedhama nama 30 fayyadamni kaffaltii isaanii uffata isaanii deebi'eetiin asii kan jila laangannu irratti jilasii komandoo sirna gadaa achirra dhaynee waraabne chaalenjii guddaadha keessa dabarree immoo san keessa taree uummanni har'a yoo waan kana akkanatti naasimatee naaf fudhatu baay'ee tokko itti gammada jechuudha. Ayyee baay'ee ulfaadhu baga milkoofte jenna kaamolee waaressanii buna wal waamaa ollaa fi firrinii jettee. Ciisa boraatiif tolchaa wal jala seenna cimee qorrinii. Feeta dhaddoo dhattee feeta ginna dagalee dabsitee ejjattu deemsa toltaa kaamu walaabu arsii maddi kee jedha. Mee sagalee nu jedhe mee sagalee makiilolee keenirraa nu jettaa wallee kana. Kaamolee waaressanii buna wal waamu ollaa firrinii. Ciisa boraati tolchaa wal jala seenna cimee qorrinii. Yuuba dhaddoo dhayattee feetu ginna dagalee dabsitee ejjattu deemsa toltaa kaamu walaabu arsii maddi kee. Maalii bareedna akkanaa. Maalii bareedna akkanaa laalchatti daawwatanii warra ulfoo ulfinaa sanyii kadhaabbatanii. Arsee arsoomni qorsaa arsee sanduuqa obsaa harkana fuudhi bulloo loo hedduu faashollisaa. Baay'ee galatoome baay'ee namatti tola ulfaadhu. Kaamolee jechuun dubartiin lama kaamettii fi boseettuutu jira akka aadaa Oromootti. Isa keessaa immoo gara akka aadaa Arsiitti kaamettii san gaafa maqaa isii maqaa bareeda yoo waamuu barbaadde kaamolee jettaan jechuudha. Isiin sun ta'aa hundaan guutuuti. Guutuu wanni hundi dhaabbin isii hojii isii waan isiin dalaytu wanni isiin gootu hundi guutuudha jechuudha. Boseettiin immoo namni hir'ina hin dhabu intalumaa waa hir'ina wayii qabdu yookiin laafina wayii qabdu akkas jechuudha. Tana lamaanii san keessaa ta'amma nu faarsine kaamolee. Kaamolee tam warra ulfoo ulfinaa warra aadaa beeku warra seenaa beeku warra safuu beeku warra hooda beeku intala warra sanii jechuudha ka faarsine intala Oromoo taate intala Arsee faarsine. Arsiin kun immoo maqaa namaati. Ani amma Arsii yoo ta'e Arsiin kun gosa qaba gosti Adamoonyee gosti deemee Wacaaleetti gala Wacaalee ka Arseeti. Arsee ka Baarentuuti Baarentu ka Oromooti Oromoon nu tokko isa san keessan biqilee bahee jechuudha. Anumti kun amma wallee kee kanaan duraa ijoollee taatee sirbituu nin deema walloo ka'een deema karaa walloo ka jedhu sana gaafan ilaalu nama wallootiin isaa turee aadaa sana bareechitee taphattee waan keessatti guddate waan keessaa dhalatte fakkaata. Namoonni hedduun ana walloo na se'anii walloo ani walloomas maaliif jennaan walloo santu dhiiga kiyyaa kunneen immoo karrayyuu jedhanii ani bakki dhaloota kiyyaa Arsiidha. Diidaa jechuudha. Adaamarraa kaluu Adaama jala jirra gara Mataaraa kana yoo deemte kas gadi gorta martii jedhama. Adaamatti dhiyeenya qabna Adaamatti guddadde. Sababni ani walloo sanis akkasitti fakkeessee sirbuu danda'eef ani yeroo duraatii fi baandii jiituu keessa dalagaa ture yeroo elementarii baradhu jechuudha. Gumii afaan Oromoo keessaa hawwisoo jiituu seeni. Jiituu jechuun Adaamatti dhaabanne miti mootummatu nu dhaabe wallistoota baay'ee achi keessa ture. Achi booda gara hawwisoo Odaa Nabii seene godina Shawaa bahaa jechuudha Adaamamatti. San booda
booda waltajjiirratti osoo sirbu Awwal Usmaan na argee Roobaa Dhaabaa bira na fide jechuudha. Roobaa Dhaabaa kun Mulgeetaa Baataa jedhama. Inni kuni namoota wallistoota teenna beekamoo jaalatamoo kabajamoo ta'an warra akka lubbuun hin jirre warra akka Eebbisaa Addunyaa Usmaayyoo warra jiru immoo Daawitee Daagin Hirphaa Ilfinesh Qannoo Umar Suleeman Maamma Sheekaa Kadir Sa'id Adam Haarun nama seenan isaan ka'in tokko lama miti anama akka tasaawwan nagaafattee fi malee sirbootuma nu amma isteejii irratti sirbinu kana kan namni gurraa dhaggeeffatu sirba babbareedaa akka Abbabaa Bashuu san fa'a isaan san isatu dalage saba biraatiifis isa dalage warra beekamoo ta'an akkuma biyya kanaatti parsantii guddaa isa dalage namni riikardii isaa cabse hin jiru Awwal argee achi nageesse isa bira isatu sirba san na dalaysiise jechuudha nin deemaa Walloo sababni an dalaguu danda'eef baandii keessa waggaa baay'ee waan tureef sagaleen kiyya qaramee jira jechuudha. Uumama irratti ati yoo baandii dalagde yookiin immoo muuziqaa tokko noottaasa yoo baratte akkaataa itti sirbitu waan fakkeessuu qabdu. Godina tokko anama Wallaggas yoo sirbe, Komkommee sirbe, Geelloo sirbe, kama fedhe yoo sirbe, Shaggooyyee sirbe fakkeessuu danda'a. Sababnis ati aartii kana keessa turu yookiin immoo baandii san dalaguu wantoota fidduu jira. Isa saniiti sababa saniif amma Hacaaluun Amboo dhalatee Jimma gaafa sirbu achitti dhalateeti miti. Fakkeenya guddaadha kun. Anillee asitti dhaladhee achitti sirbee isa san obboleeyyan keenya isaan san obboleeyyan keenya waan ta'aniifi nu hunduu immoo baandii keessa warra ture. Sababa saniif namni Walloo naan jedha malee Awwalloo miti. Sirboota koo immoo Walloo nin deemaa Walloo qofa osoo hin ta'in kaanninis hin beekne dhiyaata sirba Karrayyuu jira. Walleewwan kee ka siyaasaa, ka warraaqsaa, kanii jaalalaa, kan seenaa hedduu sirbiteerta. Albama duraa ka nin deemaa Walloon irra jiru Shanshan jedha ka gadhiise mana muuziqaa Elektiraati. Elektiraan kun akka biyya kanaatti tokkoffaadha. Sirboota kiyya jaalatee gadhiise jechuudha. Sirboota beekamoo malee gad hin dhiisu. San booddee immoo sirboota an qabsootti seene yoo nandaaree saba koo sanyii goo leenca galmii daggalaa deessee uumma naggalaala. Maastar pilaanii dura sirbe kana. Kaan immoo Oromiyaan tan Oromooti. Obbolaan abbaa Ubseetii Oromiyaan tan Oromooti yaadatte yaada. Obbolaan abbaa Ubseetii Finfinnee tan Oromooti. Galtuun abbaa Ubseetii Oromiyaan tan Oromooti. Obbolaan abbaa Ubseetii Finfinnee tan Oromooti. Kunnin barroo sirboota baay'eedha. San booddee immoo gara biyyaa bahee ture. Mee sirba Walloo sana nu yaadachiisme. Haa ta'u tola. Nindeemaa Walloo kaa'een deema gara Walloo. Nindeemaa Walloo kaa'een deema gara Walloo. Magaal koo yaadeera dammee magaaloo. Nindeemaa Walloo. Baay'ee galatoom sagaleen kee akkuma kan istuudiyootti jira baay'ee ulfaadhu nu yaadachiisuu keetii fi. Nindeemaa Walloo kaa'een deema gara Walloo. Amma Ebroo isin amma uummatuma keenyatu akkan yeroo hedduu aartii kana keessatti miidhaan isin irra gaa waa'ee sabaa sirbituu quuqama jiru kaastuu aadaa seenaa ummata kanaa gaafa hojjettan kan baratame artistoota Oromoo kanarra yeroo miidhaan ga'uu dhagaa turre mootummoota dhufaa darbaatiin si wanti si mudate jira akka biyyaa baateellee biyya Masrii akka turte fa'aa quba qabnaa wanti garasitti si geesse kun fa'aa maali walumaa gala bu'aa bahiin keessa dabarte maali aartii kana keessatti? Aartiin mataan isiitu qormaata achi keessatti immoo waan ati filattutu jira. Diraamaa dalaydee, asoosama dalaydee, baacoo dalaydee, sirbitee sirbuma keessattuu immoo ati filattutu jira. Sirba jaalalaatu jira maaltu jira garuu gaafa sirba qabsootti seentu. An gaafa sirba qabsootti seenu namni na ergate hin jiru fedhii kiyyaan quuqama uummata kiyyaa argee uummanni kiyya miidhame akkuma kolleejjii fiteen kolleejjii barsiisota Adaamaa ture erga achi ba'ee booda baandii dalagaa ani barnoota kiyyallee hin dhaabne gara kanatti gaafa seenu Walloo fa'aa dalagee yeroo san barattoota yuunivarsiitii qofatu hiriira fa'aa bayaa ture. Maastar pilaanii dura sirba san dalagee gaafa dalagu riiskii akka wantoonni gurguddaan narra ga'aniin beeka yeroo sanitti afaan Oromoo yoo walgeettee dubbatte rakkoodha sirba sirbuu miti jechuudha. Sirba san sirbee hidhamellee yoo nandaare saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yoo mana galaa. Yoo nandaare saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yoo mana galaa. Yoo nandaare saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yoo mana galaa. Baala miila galatiiree rorrifamuun hanga yoo mirree.
seenii falmadhu waliyyaa qeerransa biyya gaafedhu sanuu viidiyoon dalageen wanni sun akka rakkinarraan ga'uun beeka hin hidhamee erga hidhamee boodan bahee qawwee na gaafatan qawwee achirra jiru eessaa fiddee maalii naan jedhanii yeroo san sirboonni amaariffaa hedduutu bahe sirba niininyaalee fokkiriinyaa ka'edhu tokko fa'aa yaadadha suni afaan oromoo suni fokkiriinyaa hidhee qabatee sirbe sun illeen aadaa isaa ta'uu danda'an illeen akka aadaatti sirbe malee siyaasa yoo ta'e immoo quuqama malee ani wanti tokko wanni jedhan jiru qawwellee namarraa fuudheen beekotee akkasitti hin bahee erga bahee Oromiyaan tan Oromootii jedhe yeroo san hin arge akka jarris kufaa jiran jechuudha. Oromiyaan tan Oromootii gaafa jedhu akka dhuunfanni ammoo tan maaster pilaaniin ka'ee uummanni of beekeera jechuudha. Achii sirba saniin sirbee san booda koonsartii Dubaay ga'ee hin deebi'ee achii dirqamni natti kenname jechuudha. Nama 17 geennaa maqaan keenya warra yeroo san biyya bulchan sadarkaa guddarra jiran harka ga'ee achi booddee dirqamni natti kenname biyya kanaa bahee biyya jaaladhu ani biyyaa bahuun jaaladhu hin bahee. Bahee Kaayiroo ture achirraa immoo Kanaadaa na ga'ee sanis erga deemuu ka'ee jijjiiramni dhufeennaan namni hundi galee jijjiirama saniin gara biyyaatti deebi'ee jechuudha. Biyyattis deebi'ee akkuma bara sanii qabsoma keessa nama ture ta'e jechuudha. Jireenyi qabsoonatti taate gaafa deebi'u. Isa san moo'achuuf immoo maaliin moo'adha? Walaloo feedaloon aartiin aadaaf seenan moo'adha jechuudha. Isa kana dalagaa ture waggaa erga galee kanuma dalagaa ture malee gabbayee akka namas waa gamaa gamana fiigee waa numa Oromiyaan tan Oromooti jennee jedhee anamma Oromiyaa keessaa Finfinneen tan Oromooti jedhee Finfinnee keessaa mana hin qabu maal hin qabu kiraa jiraadha. Kana jechuun immoo moo'atamuu osoo hin ta'in waan keessa jiraadhu sitti himaa jira malee mana kiraa keessa jiraachuun dadhabinas miti. Garuu biyya kalee faarsineef san keessaa waa tokko hin qabu. Uummanni kiyya immoo hin qaba. Uummata kiyya qabaachuu atu argiteerta waan uummanni ol na fuudheef waan uummanni kabaja natti godheef waan uummanni wayyoo manatti godheef naa bilbiltee interview jechuudha. Fedhiin kiyya kaayyoon kiyya gammachuun kiyya isa kana. Ayyee baay'ee ulfaadhu amma namoonni carraata argatte kana gara biyya alaa kanatti godaanuu waan lamaaf dinagdeedhaan bayyanachuufis haa ta'uu ofiis baraaramanii nageenyaan dhaqanii jiraachuufis namni carraa sana hin arganne iyyuu carraa sana eeggata taa'ee ati garuu carraa gara biyya sadaffaa fa'aa imaluu argattee fa'aa gara biyyaatti deebitee uummata kanaaf gumaachuuf kutannoo agarsiisuun kee waan guddaadha. Ergasii immoo aartiima kanarra jirtaa gara fuulduraatti fa'aa maal qabattee jirtaa wanta harkaa qabdu fa'aa. Ani aartimaaf uumamillee na fakkaate aartimarra jira akka kootti jechuudha. Aartirra jira amma hojii kanaan booda sirba tokko gadhiisaa san booda immoo albama xumuree jira. Isa xumure isaa waan bareedaa dhangaa bareedaa uummata kiyyaan ga'uuf godinoota Oromiyaa irraa haga ta'e babbareedaa dalagee jira sirba jaalalaas. Sirba quuqama qabanis dalagee jira waggaa gamma kana qabeenya ari'aa osoo hin ta'in aadaa kiyya barreessaa guddisaa ture ani waggaa 5 kana jechuudha. Istiidiyoo baheen beeku. Ammati Arsiitti dhalattee kan guddatte yoo ta'e aadaawwan iddoo garaagaraa gaafa weellistuu kan Walloos ta'uu kan Arsiis kan bakka garaagaraas sirriitti keessa beektee akka namni hin beekne akka hubatutti innumti keessa jiru iyyuu isa keessatti guddate caalaa iyyuu yeroo bareechitanii jechoota fiffilatamoo aadaa sana sirriitti yeroo wallee kee keessatti yeroo mul'istu argina. Kun hin cimuu? In fidda waan fiddutu jira akkaataatti fiddutu jira amma dura sammuu kee kana wallisaa erga taate sammuu kee kana bal'iftee akka Oromootti an Oromoo kutaa hundaa anatu bakka bu'a jetta wallisaa mi'ati gaafa kana uf argatta ani sirba Jimmaa sirbuuf sammuu kiyya keessa hin jira maal akka jedhan achitti haalli loqoda isaan itti fayyadaman akkaataa isaanii hattaa namantillee wantoota san dura wanti isaa sii galuu qaba saayinsii waan sanii gaafa sii galee ati Oromummaa san immoo an bakka hundaatu bu'e yoo jette tokko yoo waan si dhibu jiraate nama walaloo feedaloo barreessu kan naannoo sanitti achitti dhalate ofitti dabalta. Isa san iyyuu namni tokko dhufee amma shaggooyyee dhufee yeroo naa kenne shaggooyyee san guutumaan guututti waan ofii kiyyaatti dabalu jiraachuu danda'a. Nama lakkasii qaba. Akka Alibirraa nama sirba tokko Dr. Gammachuun gaafa walaloo barreessuuf yeedaloo gaafa dalagummoo inni waan walii mari'achaa dalagan tokkotu jira. Isa santu fiixa nama baasa malee kopha mallee dalaydeen ta'u garuu sammuu kee bal'isuu qabda. Ani biyya ofiin jechuu qabda. Ani saba kana yoo hin jedhini bakka tokkotti yoo of qabdee of teessifte fiduu hin dandeettu. Aartiin kun sammuu keetirratti dalaguu qabda duraati. Yoo sammuu keetirratti hin dalagin siifuun dhufuun sirbas yoo jette. Kabiraa immoo baandii keessa turuun na fayyade. Sirboota wallistoota nu duraa sirbuun sii dhufa wantoota sii dhufutu jira jechuudha. Isa sanatti dhaabuun qabdu.
wallisaan wallisaa ta'ee jiraachuu qaba yeroo hundaa. Hayyee dhumarratti amma wallee haaraa kanarratti akka baay'ee itti dhamaatan akka itti dhamaate wayiitu irraa mul'ata. Qulqullina isaa, jechoota isaa, qabiyyee isaa, viidiyoo isaa gaafa laalan ammoo akkaataa namni itti kan kooti jedhee fudhate akkaataa namni itti jaallate illee gaafa laaltu waan itti dhamaamee yeroo itti kennamee hojjetame fakkaata. Duraan maallaqa guddaa akka itti baasti natti himtee turte haga miliyoona 1.2 naan jettee turte yeroo hagamii faasitti fudhatee bakka sana faa deemtanii sirriitti hojjettanii bakka aadaan sun jiru yeroo dheeraa sitti fudhate. Dhugaadha yeroo dheeraa natti fudhate. Sababni inni yeroo dheeraa natti fudhatee fi horii kanaayyuu akka yaadetti gaafa dura Baale deemee dalaga jedhee natti hin tolle asumatti shubbistoota 30 gaafa nama hirmaachisee dalagee san booddee waan kana akkamitti naa galma gahuu danda'a. Walaloon kun viidiyoo mul'achuu qaba suuraadhaan. Viidiyoon gaafa mul'atu immoo hanqina jira. Asitti Finfinneetti fixuu hin danda'a. Shubbistoota kana erga ji'a 3 akkas dura dalagee fixee xumuree lafa kaayee osoo jiru anumaa ijoollee shubbistoota Baalee jiran fa'aa waliin qabaa jiru akka haaraatti deemee achi dalaga jedhee wanni kun dhufee jechuudha. Sirni arsee kun kan laangannutti. Isa saniif immoo piroodakshinii 3 qabadhee deemee waraabee gaafuma inni dhufu akka milkaa'u beeke. Walaloon barraa'ee yeedaloon erga tole muuziqaan erga dalagame wanni waan achi keessaa viidiyoo san immoo rabbii walitti nu fidee isa saniin dalagee erga dalagee booda immoo maasteras nama beekamatu godhe viidiyoo illee ka editingii kalarii ka dalage nama akka biyya tanaatti beekamaadha. Maasteras ka godhe muuziqallee nama akka biyya tanaatti beekamaadha. Namni immoo sirbicha dalagee Biree Biraayit jedhama mucaa cimaadha. Akkasi isa kana yoo gidee boonnee waa'ee boonne galma ga'uu hin dandeenyu garuu wantoonni daddabalanii baay'ee wallisaa irratti rakkina uumamu. Walaloof ofii qopheessitamoo? Gaafa sirba Gumaayyee yeroo ofii barreesse walaloo Seedaloo isa san evidensii itti qaba. Google search yoo goote waa'ee walloo ilmaan meeqa qaba walloo raayyaan ilmi isaa keessaa tokko akka ta'e narra duduulanii turan yeroo sanillee viidiyoo 300 oliin irratti dalagame ganna gara galchanii jechuudha. Raayyaan raayyuu maal jennaan jechuudha. Raayyaa akkamitti raayyaa jettee sirbitaa keeniyummaa bitti laayishaalim indee jechaa turanii viidiyoowwan isaanii jiranii warreen irratti dalage jechuudha yeroo san. Isaan san qoradheeti ani wantoota san. Mee yeroo fakkeenyaaf ammaa kaarooyyee jedhan yoo gara walloo sirban kaarooyyeen kun maali? Akkamitti kaarooyyee jechuu danda'a? Kaarooyyeen maali? Maaliif tirsa finciitee yookiin jenne yookiin immoo maaliif garaadoo garaadoti? Gamana soo deebite qaama dalagni kana keessatti jechoota achi keessa jirantu jira. Jechoota uummata keessa jirantu jira. Isa san walitti finnee keessattuu mucaan jabaan siin jedhu kun addunyaan kun Baalirraa dhufee miraara koosisan dalage. Isatu wantoota hedduu fide jechuudha. Waan kana fiduuf namoota birallee hayyoota bilbillee gaafannee namoota ciccimoo ta'an irratti mariisisne maaliif waan uummata boru burjaajiin uumni ta'uu qaba aadaan taphaa miti. Isa san akkasitti qorannee wanni jennee jechuudha. Kanaaf miidhagaa ta'ee bareedes amma turiinsa umrii keessallee finnee bara waan hin taane hin dalaynu waan saba keenyaaf ta'uu ta'e malee waan hin taane hin dalaynu. Ayyee artistii biroo yaada bal'aa nuuf laattee hojii kee irratti milkaa'isiin jenna waan waliin haasofteef baay'ee ulfaadhu galatoome. Galatoome atillee ulfaadhu ani dura isinirraa komii qabaayyuu ture yeroo sirba wallee qabsoo dalagu sanis wanni isin komachaa tures immoo waan kiyya taataniif jechuudha. Isintu kiyyaanatu keessan mitiree. Sirrii. Har'a isinis na boonsitanii galatoomaa uummata kiyya bal'aa kanaan jechuudha. Amma miidiyaa jiru hunda seentee Kaamole uummata akkanatti na simate kanaan immoo lafaa ka'ee galatoomaa ulfaadhaa hamilee naa taatanii hojii itti aanu akka bareedaa fiduuf aarii koo ka waggaa 12 ol ta'u amma na argisiistanii kanaafuu ulfaadhaa horaa galatoomaa naan jedhii namoota ciccimoo ta'an akka Afrikaatti aangoo qabantu waan kana sheer godhee hayyoota bebbeekamotu sheer godhee kana jechuun itti toleeti malee namni tokko lafaa ka'eeti miti aadaa keenya duudhaa keenya sakalee bareedaa san deebisuu qabna. Horaa bulaa deebanaa galatoomaa isiniin jedha. Atis naaf jiraadhu galatoomii obboleessa kiyya. Hojii biraatii walitti deebina ammoo. Milkaayayyee ulfaadhu. Gaafatanii beeyta maqaa koomsiin nama gaafatanii.